Nagaan nagaarraa caaluu nagaan waaqayyoo waaqaa jiraataa bakkaaf kallattii qixaaf iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habaayatu hordoftoota Qiddist YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf lammii koo biyyoota garaagaraa keessa jirtanii eebbifamaa isiniin jecha guyyaa har'aa yaadannoo qabadhee dhufe jechuudha. Obboloota sababii amantiidhaan nama qeeqan akkasumas immoo naman jeeqan jechuudha. Obboloota koo abbootiin keenya darbanii amantiin sadis gidduu isaanii yoo jiraate amananiituma jaalalumaadhaanii waliidhaan dabarsan jechuudha. Haa ta'u malee ani garuu kan irratti dubbachuu barbaadu waa'ee obboleessa keenyaa nama waaqayyoo raajii hiyyuu irratti jechuudha. Baay'een namoota wacaa jiru, baay'een namoota dubbachaa jiru jechuudha. Innis iskiriinii miliyoona 24 bitee maaliif rakkataan gargaariin, maaliif ebeluun hin gargaariin, maaliif saba ebeluun hin gargaariin jedhanii baay'een isaanii dubbachaa jiru, baay'een isaanii watwaataa jiru jechuudha. Garuu ana achirratti gaaffiin qaba. Atiin maal gargaarteettaani? Atiin bukkee dhaabbatteettaa? Ati bukkee dhaabbattee namni sun bukkee dhaabbachuu dhiisanatti fakkaatu. Maaliif jennaani wangeelli akka rakkataan gargaaru in dubbata jechuudha. Naalaatteettaa, na obaasteettaa, natti uwwisteettaa kan jedhu hin dubbata wangeelli. Kanaafiyyuu amantoonni beentonni jechuudha xissicha hin beekun. Kanaafiyyuu Salamoon jechuudha mana qulqullummaa bareechee miidhagsee ijaareera. Maaliif manni qulqullummaa miidhagee bareedee ijaarame jettanii kan inaaffaan sinitti nam'e jechuudha. Kan inaaffaan sinitti nam'e dhugaa waaqayyoo siniif haadhiisu. Waaqayyoo siniif haadhiisu jechuun jaaladha. Maaliif iddoo kanaa keessatti sirbu wayin deemu keessatti dannasuu miti. Manni waaqayyoo akka itti waaqeffamuudhaaf. Maali waaqayyoo manuma simmi jedhamee jiru keessatti waaqeffama mana waaqayyootiyyuu bareedee kan ijaaramu. Mana ejjitootaa ilaalame mana boorantichaaf mana danfichaa calleewwan isaanii ta'ettu isaaniidhaaf mana miidhagina isaaniitidha. Inni kun maaliif sin hin gubiin? Kun biyya keenya keessaa bahuu qaba. Kun afuu qabamaaf hin jedhiin naani. Isaan salabbifatti hin baaneef isaan immoo dhokataniiti jechuudha kan fagan. Kanaafiyyuu osoo warra akkasirratti hojjettanii baay'ee gaariidha jechuudha. Asiin bahee achiin bahee maali iyyuun cufaa koo dhugaa baheera. Yeroo jalqaba waldaa jalqabu jechuudha ofiisaadhaaf akka qulqulleessaa ture waldaa jechuudha. Akka tsidaatitti jechuudha. Qulqulleessitoota dhabuusaa irraa wayin deemmoo qarshii dhabuusaa irraan kan ka'e ofiisaatiif qulqulleessaa akka bahe dubbateeras viidiyoo argineerra jechuudha. Gaafa namaaf darbe wayin deemmoo gaafa namni tokko ija ol qabatee ijji isaa deebii akka jaamuuf asii gadee gadi rukutina. Asii gadee gadi walin rukunnu obboloota koo gadi wal rukutuun gaarii miti. Amantiin immoo jechuudha sintutti rakkata warri amantii ebeluu amantii kootu caala. Amantiin kootu amantii ebeluu isheen caala. Kan koota haboo qaba, kan koota hangoo qaba kan jettanii amantii waan argitan xuxxuxxanii bobboorcitan jechuudha. Idhaa sinitti dhufanii dhamtu. Dhugaan sinii jedha inni dhamtu. Sinidha rabbi of eeggannoo godhadhaa. In amantaa erga ta'e jechuudha. In amantaa adda ta'e jechuudha. Amantii kee amantu sana eeggadhu deemi. Amantii beluu isheen jeena. Anan baay'ee naara dhugaa dubbachuudhaaf taanan jechuudha. Maaliif amantiin kan abbaati. Anata mana bakka. Anatu amani waan ta'eef isaan itti amani natu beeka. Maaliif amantaa nama sanaatu akkuma sanatti amane ani beeku abbaan sunis amantaa isaa beeka. Amantaa koo caaleedha. Amantaa isaatiif hin dhukkubsata. Amantaa isaati waan dhukkubsatuuf amantaa walii tuttuxxanii walitti hin kaasina. Wanti dubbatamu wanti qabsofamu baay'een ni jira. Asiin ennaa jenne asiin, achiin ennaa jenne asiin jechuudha. Keessumaan shamarreeniif dargaggoonni dhugaatii waan akkanarraa dhaabbatanii baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Iddoon nuti dhaabbannu iddoo biraa, inni nuti dubbannu kan biraa, inni nuti haasofnu kan biraa jechuudha. Maal hojii
iddoonatti dhaabbatte maal akka ta'e beektaa? Maal hojii kiristaana musliima maal jechaa jettanii amantaa waliin dorgomu. Amanii dhugaa ba'i. Kan koo sirriidha kan jettu dhugaa ba'i lallabi haasa'i dubbadhu. Kanaan achi amantiin kee kana amantiin kee iddoo kaanitti immoo jechuudha amantiin kee bangaalee waliin jedhu jechuudha. Kun ta'uun qabu dhugaa. Ofitti gaddisiistu waaqayyoodhaan ofitti gaddisiistu. Waaqayyo akkuma namaa faradu akkuma namaa eegu akkuma nama jiraachisu akkuma nagaa namaa kennu yeroo sitti faradu qaba. Inni dhamta si takaala waaqayyo amantaa waliidhaan waliin tuttuqiinaa siniin jechuun jaalladha. Iyyuu dhufaammoo eebbifamuunsaa waaqayyoon kadhateeti. Bakka eebbifame afee bakka barri gidiraa jechuudha. Barri rakkinaa afee dhufe barri heebbaa barritti manni qulqullummaa ijaaramee itti waaqeffamu. Maaliif dhadhaattume? Amantoonni yoo jirtu jechuudha kan isarratti ka'aa jirtan. Amantaa isaa faana tokkuma kan taatan. Lakkaa namni amaneef miti dhugaan siniin jedha. Dhaqeetuma sana ani beelti dha'ee miti wayin deemmoo ani kana dha'ee miti jechuudha. Keessan seenne jechuudha ati. Maalidha kun manni waaqayyoo jechuudha na tokko tajaajila kan jedhamu jechuudha. Ati yoo of sirrees maqaa kee dha'uun barbaannees sagalee keessaa asirratti fiduun barbaanne jechuudha. Ta'ee bakka kadhate argate bakka maal gootari atis kadhadhu argadhuuti hijaari keessatti waaqessi keessatti lallabe yoo si ta'e jechuudha. Ishi kanaafiyyuu inni immoo nama waaqayyooti dibeera waaqayyoo kaaseera waaqayyoo mul'iseera waaqayyoo kana booddee maal ta'uu hin danda'u dhokachuu hin danda'u jechuudha. Ishi waan dhugaa ta'e immoo kwaasni dhageessisa. Seexana irratti jechuudha. አሁን ምን እያረከው ነው? አስረብዷል፣ አስጨንቀዋለሁ። ማን አንተ? ሉሲፌር ነኝ። ያገለግል ተነስቶ ነበር። አጥፍቼዋለሁ። ወደ ዓለም ጋር አወጣሁት። ታዲያ መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ አስበው? ምንድነው አሳብቼ አሁን አታቃጥለኝ። ራቁትን አስኬደው ነበር። በጓደኛው ነው ያስደገምኩበት። ሸምሱና ተውፊቅ ተይዛል። አሁን ምን ትሆናለህ? አሁንማ ተያዝ። ና ወደ ይወጋኛል በቃ አንዳንድ ልብስን አውልቅ የምሄድበት ያንተ ቤት እንደ ዳዊት ቤት እየበረታ ይሄዳል። የሟርተኞች ቤት እየደከመ ይሄዳል። አጌሰኒ ከናይቹራ ነማ ለማትራት ደገመ ጅራ ማለቱ ቃይ ዳቀይ ሚት በቃ ይፈዳበቴት መድረክ ይራዳበቴቱዳ ከለፈለፍሲሳ ጅሩ ይቹራ ከናዳ ይቹራ asirratti simmoo jechuudha lafa macaafa qulqulluu keessa iddoo tokko sidii dubbise jechuudha. Macaafa Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irraa nufan dubbisa akkana jedha. Iyesuus itti fufee kadhadhaa siniif in kennama barbaadaa in argattu balbala rukutaa siniif in banama kan kadhatu hundumaa kan kadhatu hundinuu in fudhata kan barbaadus in argata balbala kan rukutuufis in banama jedha. Yesuus Kiristoos inni guddaadha. Kadhadhaa maaliin ta'a? Siniif kennama balbalas rukutaa siniif in banama jedha jechuudha. Kanaafiyyuu kan kadhate akka argatu kan balbala rukutees immoo akka fudhatu kan waaqa waammate jechuudha. Kan waaqa waammate yeroo baay'ee jechuudha akka dhaloonni hiikameen kadhanne akka dhaloonni gooftaa isaatti hin sinne seexanni balbala dhaloota gixxin godhee cufeera jechuudha. Dhalootaan dadhabsiisuudhaan dhalootaan wantoota garaagaraa keessa garmoomsisuudhaan akkasuma maqaan dhalootaa dhadheessuudhaan akka dhaloonni walirratti ka'u jaalala akka gidduu dhalootaati badu jibbiinsa akka faca'u hojii isaa akka hojjetu jechuudha. Seexanni yeroo baay'ee karaa bana jechuudha. Sinitti hin fakkaatin obboloota ko dhugaan sinin jedhe kan akka wal danda'uu fi kan akka jaalalaa addunyaa kanarra hin jiru sobadha. Asumaan illee faarfannaa kana sinaffeera.
na nama waaqayyo irraa bu'aa isiniin jechuun jaalladha. Amantaa kamirraa yoo bu'aa itti jiraadha amantaa keessanitti wanta biraaf dhaadadha walii keessaniif dhaadadha obboloota gola arabaa keessatti rakkachaa beelaa dhiphachaa jiraniif dhaadadha warri akkasii warri isaan akkasitti dhaadatan jirtu garuu amantii irratti dhugaa baay'ee nama wanni ta'a jechuudha. Walirratti dhaadatan kan koo caalan jedhi isa caaluuf abbaanuu beekee dhufa goottottee fiduun barbaadina ishii akka nama ani beeku akka nama kun farda fe'uudhaaf farda gottotee manatti galchuu akkasitti gottottanii amantii kanatti fiduu iyyaalina boru keessaa baa waan ta'eef jechuudha irra caalamma kanis dhaqee ulee seexanaa tarreebamu kan sin barbaadan innumti mani haadhuuf innumti jaalate haadhu jechuudha dhugaa ana amantaa kanatti kan na fide obboleessa miti obboleetti miti ofii kooti kan kanaan dhufe namni tokkitti dhugaas naaf hin baane bakka gaafasii si waama jechuudha ofii isaatiif si waama bakka amantaan ati tamanuu barbaadde amantaan dhugaan ofii isaati waan si waamuuf dhaloota gottottanii fidina ni fartaan kanatti na eebbifamaa sinin jedha. Shani kupanyatisa Kapabala tuka iti paisa Akisangkata bamawa kakia Kapabala tuka iti paisa Akisangkata bamawa kakia Mandadabang wakiki mandadabang Mandadabang yesongi mandadabang Mandadabang gotangi mandadabang Eeyyega wanti ni dadhabee jiru wanti ni dadhabee bittaaf liqaa barbaacha deemu hin jiru hundumayyuu danda'a kanaaf nuti wanta garaagaraa hin dubbatiin wanta garaagaraa hin haasa'in wanta amantaa dhalootaa tuquu
keessumaa akkuma dura isiniin jedhame dhugaa dargaggoonni baay'ee of haa eeggannu baay'ee jechuudha baay'ee abbootiin akka jiranii fi haadholiin akka jiran nuti kalees akka ittiin dhunne dargaggoonni maaliif akkas ta'an kan jedhanii akka lapheen isaanii ittiin gaddine mee of haa qoxxabnu of qoxxabuun baay'ee barbaachisaadha of qoxxabuun wayyaa keessumaa waa'ee amantii jechuudha waa'ee amantii of haa qoxxabnuun dhaamsa kiyyaadha. Dogoggora yoon qabaadhe immoo dhiifama anaan obboleettii keessanii sirreeffachuu dandeessu siniin jechuun jaalladha eebbifamaa ayyaanni waaqayyoo qixaaf iddoo isin jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Shalom.